Nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Har'a dhugaa boomsa obboleessa keenyaa akkas jedhee dhugaa ba'a. Ani guyyaa tokkotti haadha manaa koo, daa'ima koo waldaa keessa tajaajilaa ture, waldaa lama nan dhabe. Karaan ittiin dhabes guyyaa tokko haadha manaa koo fuudhuudhaaf ani dura miidiyaa garaagaraa irrattis waaqayyoon tajaajilaa ture. Waldaa lafarrattis gara baay'eetti iddoo baay'eetti deemee waaqayyoon tajaajileera. Akkasuma warroota miidiyaadhaan beekaman faana baay'ee faana tajaajileera. Gaafa tokko haadha manaa koo fuudhuudhaaf jaarsa gara maatiitti yeroo torban erge. Isaan garuu toleedhaan naaf hin fudhanne. San booddee erga isaan fudhachuu didanii jaarsolii waldaa nama tokko beeksisitan nan fuudhe. Gaafa fuudhuu isheen hin ulfoofte. Ulfooftee gaafa isheen ulfooftu warri ishees maatiin erga isheen ulfooftee jaarsa ishii jedhanii fudhatan. ሁለተኛ ነገር አልኳት ሁለቱም ቸርች ይዘጋል አልኳት። እኔ አዲስ አበባ ገባለሁ ተራ ሰው ሆኜ ነው የምኖረው አልኳት። ምክንያቱም የሚጠብቃትን ነገር ፋሚሊ ላይ ስለማውቀው ማለት ነው። Sana booddee maatiin ishee akka isheen nafaana jiraattuuf baay'een barbaadan turan. Gaafa isheen ulfooftu maatiin kottu nu bira jedhaniitti itti himu turan. Isheenis gaafa tokko ani sagantaa deemee gaafan deebi'u qayyaramteen na eedde. Isheenis nan deemaa maatii koo bira deemu malee jetteeti natti dubbachaa turte. Anis gaafa ati isaan bira deemtee waldaas nan cufaa akkasuma sifaan illee hin jiraadhu jedheen jedha. ከዛ ጎፋ ሳውላ የሚባል አገር ኮንፈረንስ ሄጄ ስመለስ የሆነ ፋሚሊዎቿ ቤት መጥተው ነበር። ኢሚዲየትሊ ተቀይራን የጠበቀች በቃ ካልሄድኩ አለች። በቃ ያሺ ምናምን ብያት የጓደኛዬን መኪና ተቀብዬ ከሻሸመኔ ቀጥታ ይዣት መጣሁ። ቤት አደረስኳት ምናምን። ኦፕራሲዮን የምትሆንበት ቀን ደረሰ። ኦፕራሲዮን መሆን አለባት ተባለና ጠዋት እንደገና ከጓደኛዬ ጋር መኪና ተቀብዬ መጣሁ። ቤት እነሱ ቤት መጥቼ ደወልኩላት ወጣች። ያው እኔ አልገባም። Guyyaan itti isheen opereeshinii taatee deessuu hin gahe. Kanaanis hospitaala hin deemne. Gaafa deemnu ani garuu maallaqa muraasanii harka koorraa qaban ture. Gara kutaa itti isheen deessuu seenuudhaaf gaafa jennu qoricha ta'ee ishee dhafanan bite. Qoricha lammataas bitinaan jennaan birriin harka koorraa waan dhumeefi dhaqee tananii maallaqa baasuudhaaf ananii gara baankii tan deeme. እዛ ደወልኩላት መጣች። መኪና ውስጥ ገባች። እናቷ እህቶቿ ቆመው ኦፕራሲዮን ልትሆን እየሄደች አልገቡም። መኪና ውስጥ እንዴ አይገቡም እንዴ አይሄዱም ወይ ስላት ተዋቸው እባክህ ምናምን አለች። ሄድን። ሆስፒታል ገብተን ኦፕራሲዮን የምትሆንበት ጊዜ ደረሰ እና እኔ ያዝኩት ብር እኔ ኦፕራሲዮን ከዚህ ሰው ሲደረግም አላውቅም ብቻ እጄ ላይ 10 ምናምን ሺህ ብር ነው ያለው መኪና ውስጥ። ከዛ መድኃኒት ምናምን ገዛ ሰው አስገባዋት ምናምን ኦፕራሲዮን ልትሆን ነው። ሌላ መድኃኒት ታዘዘ። ሲታዘዝ ብር እጄ ላይ የለም። ከዛ ኦልሬዲ እሷ እየገባች ነው ኦፕራሲዮን ልትሆን። ከዛ ጌታዬ ነው ያልኩት በቃ እንዳታዋርደኝ ያልኩት። እቺ ልጅ አንድ ነገር ሆና እንዳታዋርደኝ ብዬ መኪና አስነስቼ ከእንደገና ባንክ መጣሁ ማለት ነው። ባንክ መጥቼ እኔ ብር እስካወጣ ድረስ እሷ ኦፕራሲዮን ሆና ጨርሳ ልጁን የሚቀበል ሰው የለም። ማንም የሚቀበለው ይሏታል ዮሴፍ ተካ ሲባል ማንም የለም ማለት ነው። ከዛ Yoo kana gaafa nani maallaqa gara baankitii baasee dhufu isheen opereeshinii taatee xumurteetti. Gaafa kana daa'ima namni qabu hin jiru, namni biraa hin jiru, ana bichaa bira jiru ture. Yoosef takkaa eessa jira jedhaniitu na soqaa turan. Innis ani garuu gara baankii deemeen ture. Daa'ima namni qabu hin dhabame. Achi keessaa obboleettiin achi hospitaala keessa hojjettu tokko kiristaana turte. Isheenis waan na beektuu fi daa'imni kun daa'ima Yoosef takkaati jetteetu ana waan beektuuf daa'ima qabdee na eedde. Jidduma kanatti ነርሷ አንድ ክርስቲያን ነርስ ከዚህ በፊት እዚህ ሐዋሳ ሳገለግል የምታውቀኝ ነርስ የማን ነው የጆሲ ልጅ ነው ምናምን ትላለች። አንቱን ይዟል ምናምን ብላ አቅፋ ኦልሬዲ እሷ መታ ገብታለች። ከዛ በኋላ እናትይቷ መጣች ማለት ነው። አንድ ሴት ጋር ደወልኩኝ አጥሚት ምናምን ይምጣላት ሲባል አጥሚት ሰርተሽ ነይ እስኪ ምናምን አልኳት። እሺ ምናምን አለች። ከዛ በዛ ማለት እናትይቷ መጣ ቆሜያለሁ ማለት ነው። መጣ ወጣላት እንዴ አለች። ዛ በጣም ነው የተናደድኩትኝ። ኢሞሽናል ሆኜ ተናገርኳት። የሆነ ሰው ያንተ እናትስ ብትሆን ሲለኝ የኔ እናት ብትሆን አልኩት ሲለኝ በቤንዚን ለማቃጠላት ማለት haati ishee jidduma kanatti haati ishee dhuftee jecha tokko naan jette. Anis baay'ee nan aare. Aaretii namni biraa otoo haadha kee taatee akkam goota naan jedhanii na gaafatan. Anis akkasanitiin jedhe. Haadha kiyoo odoo taatee beenzilatti rafarrafee tanan guban jedheen. እኔ እናት ብትሆን እንዲህ ቤንዚን አርከፍክፌ በቤንዚን ለማቃጠላት ከዛ በኋላ
ይህ ነገር ተፈጠረ፣ ወለደች ምናምን። እኔ ማውቃቸው ሰዎች ሰበሰብኩኝ። በቃ 3 ቀን ነው የምትቆየው፣ ወደ ቤት ትግባ አልኳቸው። በታሪክ አሉ በታሪክ እናቲቷ ምን አለች? ልጅን ይዘህ መሄድ ትችላለህ፣ ልጄን እንደዚሁ እኛ አለቃትም አለች። ቤት jidduma kanatti akkas ture gabaabsinee yoo dubbannu guyyaa 3 turteeti gara manaa deebituun jedheen haati garuu kuni sirumaa hin ta'u naan jette. Ani mucaa koo akkanatti gadi hin dhiisu, yoo barbaaddeeti daa'ima kee fudhadhuutii deemi naan jette. Anis baay'ee nan aare. Gaafa kanaa gaafa tokko daa'imni koo gara manaatti galtee daa'imni koo aare tanannanii daa'ima koo fudhadhee tanan gara hawaasa irraa ka'ee tanan gara Shaashamaniin seene. Daa'ima koo lukarra godhadheeni makiinaa oofatan nan deeme. Gaafan deemuu garuu guyyaa sana tajaajilan qaban ture. Gara biraatitti namni walitti qabameetu sagantaan qaban ture. Jidduma kanatti achi keessa namoonni baay'een dawwalaniiti namni si eegaa jiru maal taate jedhanii natti himaa turan. Garuu isaan immoo achi inni daa'ima fudhatee daa'ima dhalatti fudhateetu bade jedhaniiti na himaa turan. Odumaan kanaan jedhuun isheetti haadha manaa kootti dabalee daa'ima sii fiduu yennaaniin daa'ima hin barbaadde jennaanan dhaqee daa'ima koo fuudhee tanan isheedhaaf kenne. Isheedhaa kennee tanan gara ገባች። ከዛ ቤት ገብታ አንድ ቀለታ እኔ እዚህ ኮንፈረንስ ወንዱ አዘጋጅቼ ወደዛ ሊሄድ ቤት መጣኝ። እነሱ ቤት በዛው እሷ አላያት ጩጮንም ላይ ሳላያችሁ አሉት። ከዛ አልጋው ያለው መጋረጃ ጋር እንዲህ በብረት እያወረደችው እህትይቷ ደረስኩኝ ማለት ነው። ልጁ አልጋ ላይ ተኝቷል። አልጋው ያለው መስኮቱ ጋር ነው። በመጥረጊያ ብረቱ እንደዚህ ነው የሚወርደው እንዴ ልጁ ላይ Anis kana booddee gara mana nyaata tokko naqe. Gara hoteela tokko dhaqee tannanii mucaa ijatee jiru tokkoon sigaaraa naaf fidin jedheen. Innis paakeettii sigaaraa naaf fide. Achi taa'ee tannanii gara biraatii sagantaan qabameetu namni walitti qabamee hizbiin eegaa tajaajiltoonni baay'een warri nan beekne warri na beekan natti dawwalanii sabni walitti qabamee si eegaa jira eessa jirta Profeesar naan jechaa turan. Ani garuu dhaqee tannanii baay'ee aaree nan jiruu fi sigaaraa koo fudhadhee achitti sigaaraa xuuxuun jammare. Sigaaraa xuuxuu galgala ergan xuuxee xumuree booddee kanarraa kan ka'e gaafa tokko ani bakka tajaajila nan dhiise. Guutumaan guutuutti tajaajila nan dhiise. Namni baay'een dhufaniitu maaloo nuu kadhadhu sagalee nuu baasi jedhaniitu namni na arginatti dubbachaa ture. Ani garuu namaaf kadhachuu miti ofii kootiifuu baay'ee qoshosheen jira, baay'ee xuraa'een jira. Gaafa tokko odoo kanaan jirru abdiin kutadhe haadha manaa kootiin daa'ima koo natti agarsiisi jennaanin ijaan hin argitu naan jette. Anis baay'ee aare tanan shuguxiin bitadhe. Shuguxii bitadhee garuu si isin ajjeesu haadha manaa kootiin si isin ajjeesu jedhee tannanii shuguxii ergan bitadhee raawwadhee booddee gaafa tokko ka'ee tannan Addis Ababatti meeshaa koo hundumaa otoo homtuu na nafin biiffee soofaa qumsaaxinii otoo homtuu natti na nafin hundumaa gurguree tannanii gara isaan iddoo isaan jiranii nan dhaqe gara maatii. Gaafa naqu isaanii haadha obboleettii fi haadha waan arge nan ajjeesa nama natti dhufe kamiyyuu nan ajjeesa jedhee xiyyiitii koo qabadhee waan hundumaa qopheeffadheetii gara maatii ishee nan dhaqe. Gaafa naqu akka tasaatti rooba jabaa wayiitu rooba guddaatu roobe. Roobni kun gaafa roobu namni tokkollee namni gadi ba'u hin turre namni homtuu hin jiru ture. Axiriirran seenee tananii axiriirran seenee ajjeesu sun yaade garuu immoo qoy jedhee tanan duubatti deebi'ee tanan deeme. Gaafan deemu abjuu kootiin ciisee gaafan rafuu abjuu kootiin daa'imti koo guddateeti si'ii miti obboleettii fi haadha kootii kan ajjeesanaan jedhe. Anis otoon of duuba deebi'ee taananii amma otoon isaan ajjeese haadha isheetii fi obboleettii odoon ajjeese daa'imti kun yoo guddate sababii kiyyaaf akkana godhinaan hin jedhuu miti jedhee tanan hundumaa dhiisee tanan gara Addis Ababaa nan deebi'e. Gara Addis Ababaa kanaan deebi'ee garuu ani sigaaraa koo xuuxuu suusii garaagaraa keessatti qabamee ittan fufe. Kanaan garuu haala kana keessa yoo otoon jiru macaafa qulqulluu nan dubbifadhan ture. Sakkaree machaa'eetillee faarfannaan faarfadhan ture. Goddanyoonni koo baay'een kunisiif hin malu naan jedhanii turan. Ani garuu haala kanaan ergantuu garuu Waaqayyoon akkas jedhee tanan kaadha. Yaa Waaqayyoo carraa akka Saamsoon guyyaa tokko carraa tokko naa kenni jedhee Waaqayyoon nan kadhadhan ture. Kana keessa odoon jiru garuu namoonni baay'een namoonni tokko namoonni na beekan namoonni duraan na beekan dhufaniitu sagalee naa baasu jedhanii natti dubbatu. Ani garuu sagalee namaa baasuu fi miti ofii kootiifuu baay'ee qoshoshee baay'ee xuraa'ee tanan jira. Haala kanaan otoo jiru baay'ee
Haala kana otoo hin jiru garuu ani wanta hundumaa dhiisee nan jiraadhan jedheen nan yaadan ture. Garuu immoo daa'ima baay'ee jaalala daa'ima irraa kan ka'e daa'ima baay'ee nan jaaladha. Ati manaa koos daa'ima akkan baay'ee jaaladhu beekti. Maatiin kun hundumtu akkan daa'ima baay'ee jaaladhu beeku. Daa'ima koo baay'ee daa'imaa fi saakilii garaagaraa ittiin taphatamu bitaafanan ture. Daa'imni garuu ji'a 5dha. Haala kanaan otoo hin jiru ani garuu waaqayyoon sakkareetii illee otoo hin jiru faarfachaa caatii qaamaa sigaaraa xuuxatananii macaafa qulqulluu dubbisaa yaa waaqayyo carraa akka Saamsoon guyyaa tokko naaf kennedhe waaqayyo nan kadhadha. Obboleessi kun waan baay'ee na dhibee waan baay'ee garaa na nyaate namni kun duraan baay'ee waaqayyoon tajaajilaa tureera. Mana waaqayyoo keessa deddeebi'aa tureera. Garuu yeroo tokko seexanni haaloo nama ba'achuudhaaf wanni isheen nama hin goone hin jiru. Seexanni kallattii garaagaraatiin haaloo nama ba'atti. Kaleessa hojii seexanaa diigaa ture. Har'a garuu seexanni sababii kanaan haadha manaatii fi daa'ima isaa sababeeffachuudhaan iddoo kaleessa inni jiru sanarraa maal gooteetti balleessuudhaaf haala kanaan kallattii kanatti dhufte. Obboloota koo waan iddoo kanarratti dhuga ba'umsa kanarratti waan naagalee tokkotu jira. Kiristaanni hin kufaa hin ka'a. Torba hoo kufee torba ka'a. Namni hin dogongorre hin jiru. Macaafa qulqulluu keessatti namni hin dogongorre tokko hin jiru. Abrahaamii nama waaqayyoo fi abboomamuu nama waaqayyoodhaa fi jiraatu ture. Garuu immoo inni dogongoreetu karaa itti waaqayyo isaa abboome dhiisee karaa biraa deemeera. Saararraan daa'ima argatte jennaan gara Aggaar dhaqe. Garuu namni kamiyyuu gurguddoonni baay'een jiru namni waaqayyo garuu hundumti isaanii dogongoru. Garuu kuni seexanni kallattii baay'eedhaan haaloo nama ba'atti. Namni kaleessa hojii seexanaa diigaa nama baay'ee harka isaa irratti fayyisaa ture. Namni baay'anii dhibamaa baay'anii harka isaa irratti fayyaa turanii har'a garuu ofii isaatii gad deebi'eeti iddoon taane lafa isaan malletti argame. Maaliif kun yoo jettanii seexanni kallattii baay'eedhaan haaloo nama ba'atti. Karaa kamiin haaloo nama ba'atti? Karaa itti ijji kee irra jiru wanta jaallattu wanta namni barbaadu wanta foon namaa barbaadu tokkoon haaloo nama ba'atti. Innis ammoo mucaan kun obboleessi keenya kun gaafa dhugaa ba'u daa'ima baay'ee sababii daa'ima jaalachuu isaatirraan kan ka'e seexanni karaa daa'imaatiin itti dhufteeti yaada isaanii maatii haadha manaa isaa keessan goreetu kallattii kanaa itti dhufeeti nama kanaa iddoo isaa kaleessatti irraa sochooseera. Garuu namni kamiyyuu namni kufee ka'uun isaan oolu. Namni kufee inuma ka'a. Namni cubbuun hojjenne hin jiru. Namni kamuu cubbuu hojjeta. Garuu namni cubbamaadha kan jedhamu nama cubbuu isaa sana beekeeti yaada isaa sana dogongora isaa sana beekee irraa deebi'uu gaafa dadhabeedha. Namni kun garuu akkanatti ani qoshosheera ani waaqayyoon gaddeera waaqayyoon gaddisiiseera jedheetu tajaajila isaa ittiin fufne maal godhee tajaajila isaa hin dhaabe maal ani nama ofii kiyyaafuu namaaf kadhachuu otoo hin taane ofii kiyyaafuu kadhannaa na barbaachisa ani baay'ee qoshosheera ani baay'ee xuraa'eera waan ta'eef jedheetu dhugaa ba'a ture. Namni kun otoo yakka kana hunduma baatee waaqayyoon gaddisiisee otoo tajaajila isaatti fufeera ta'ee hin danda'a ture. Garuu immoo inni itti ulfaatee wanna godhe kana hundumatti gaabbetu saba fuulduratti dhugaa ba'ee saba fuuldura dhaabbateetu ani tajaajila dhiiseera wanta akkanaa hojjedheera jedhee dhugaa ba'a. Kunuyyuu laphee deebii tokko namni wanta hojjetetti sagaleen waaqayyo akkas jedha gaafa dubbatu namni cubbuu hojjetee cubbuu isaa gaafa himatiin fayya jedha. Namni cubbuu hojjetee wanta hundumaa waaqayyo wanta nuti hojjenne sana hundumaa baasnee akka dubbannu barbaada. Baasnee gaafa dubbannu keessi keenya sun maal ta'a hin qullaa. Inni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu kamirraa nu qulqulleessuudhaaf har'as haaraadha waan ta'eef. Kanaaf dhuga ba'umsi obboleessa kanaa baay'ee ani amma kukkutee tanan dubbadhe malee baay'ee TV wantoota irra galtanii dhaggeeffachuu hin dandeessu baay'ee waan garaa nama nyaatuu fi baay'ee waan nama boochisu ture. Garuu waaqayyo haa galatu waaqayyo guyyaa qaba. Nama gatiitti baasee dhiigaan bite waaqayyo kalaayeetti hin gatu. Namni kamiyyuu cubbuu feete keessa yoo ta'e xuraa'ummaa feete keessa yoo ta'e waaqayyo nama isaa raawwatee hin gatu. Mucaan koo har'a naa deebiti boru naa deebiti jedhee waaqayyo yeroo kamiyyuu turtiidhaan nu eega. Kanaaf isa hojjannee isatti qabamne keessaa haala itti qabamne keessaa waaqayyo har'as oo'aa waan ta'eef kanaaf yaada garaa keenyaa qalbii keenya diddiiranneeti gara waaqayyo deebi'amna. Waaqayyo sinaa eebbisu.